Ergaa ariifachiisaa miidiyaalee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gama feesbuukiin fayyadamu waldaa caffee hojii gamtaa kan jedhuu fi akkasumas gama yuutuubiin caffee miidiyaa kan jedhu gama telegiraamiinis caffee miidiyaa instaagiraamiinis caffee miidiyaatiin kan jiru ta'uusaa kan isin hubachiisnu ta'a. Toora telegiraamii akka caasaaleedhaaf hin eeyyamamnee fi caasaalee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa godinaalee Oromiyaa fi akka biyyaatti jiran martinuu akka toora guruupii gama sooshaal miidiyaatiin banamu takkaallee akka eeyyamnes isin beeksisnu ta'a. Warreen maqaa dhaabbataan miidiyaa banuun miseensa waldaa akkasumas qaamota garaagaraa hubannoo hin taane hubachiisuuf yaaltan akka dhaabbattan kan isin beeksisu yoo ta'u, dhaabbanni warreen hin dhaabbanne qaama dhimmisaa ilaalutti kan isin dabarsu ta'uu cimsine isin beeksisna. Koriilee caasaa walloo kamisee kan taatan kan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bakka buutummaa guutuu isiniif laatee gara biiroo muummee waldichaa dhufuun yaadaa fi gaaffii qabdan ifaaf bilisaan akka gaafattaniifis waamichi isiniif taasifameera. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa toora telegiraamii guruupii caffee miidiyaatiin ala akka hin fayyadamne kan isin beeksisnuu fi guruupii maqaa waldaatiin baname achirratti miseensotaaf yaadonni garaagaraa ka'aa jiran akka waldaa hin ilaallannes asumaan isin hubachiifna. Akkasumas miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bakka garaagaraa fi caasaalee garaagaraa keessa jirtan gaaffii fi yaada qabdan ifaaf bilisaan biiroo muummee waldichaa dhuftanii gaafachuu akka dandeessanii fi karri waldichaa banaa akka ta'es kan isin hubachiisnu ta'a. Horaa bulaa deebanaa.